أيه ولا كاونتي كتير مو إبسام باجال لا يو أنا بيكه قدّا كاونتي إيران ترسينا مو بكاشي دايته كاشي سني فيدارة لين تكو أما كاشي سني فيدارة أكنا دولار أمريكا مبارك دولار أمريكا وارا بلا بوسي فيدين أنا كسي فدينه ما إجازة دكتورة كنا أيه أكاسا غلطو أيه thank you galatoma jara name jabaadha ka warri kale sanni yanne jarra damne yetani daga gasti gara keessa namni dunya da kasile kenna turtani warri niyachuu feetan lakkoofsa tokko nu kataba oli sinna waan yetanu himtani lakkoofsa tokko nu kataba iddoo banaa qabnaa ta isiniif qophoofte jechuu teessoon keessa lafa jira wanni jedha ol seename ol seena la cosa tocco Sami Jimma Kot Sogal Takitti arsi sirka Jamu Rijiye Aye Gannat Gannat dubat Sabontu Takitti arsi dubat ya Sagalan ki enjiru mo namni ni jamu bekama jalis mo anatu namara ganjir Lakki daga jirra bari namoota dubbanni malee hin dhagama sagaleen keessan namoota dubbataan jira lamni dolara 200 gatiileen chaaslii sana dolara 200 ergamaa jira wala kan sidii fida ana basli wal kiteen sawa mu be jenne magabanna bas mu be baga gamad Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh baga gamad garu kiya Koma ko dane to bian ingalcha. Rabbi sirra hayara bonsi agara to sirra hayara. Barsida itu wanna hogal. Kala to milfan ishi. Sabontu ana aruf. Sabontu yate jirti himte jirti bro kuma kuran jette jirti barese. Koma ko dane to bian ingalcha njebe. Ya lagi nak akaunti berbada. Akaunti kabatte mo. Akaunti beradde tinji. Edaun beradde. Galato. Abdu man yom dawal me nagare. Ya. Dafame. Mere warri jalatti barreessaa jirtan waani rabbi keessa kaahe waan qabdan irraa gannat deebitee lakkoofsa tokko barreessaa jirti sila seensitee turte Dr. Ibsituu barreessaa jirti Suusii Karrayyuu barreessaa jirti mee yeroo seentan daraaga dandeessan amme anaa dhufu ammeeneen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أكم نجاكي سني جبتو. نجال. جرا. لقي فتنا في أنا إثيوبيا بريكم دي دمنا نقلشان. هاي ملك عربي سامي. غلطو ملفات كبجني. أجي سني تسع بريكم jiye galcha jedhu maka harbe doktor azliitini dolara dhibbahin galcha azdaratti si argaa ture jedhan jedhe obbolees kene tokko harme azliiti du'aayi godha jedhe maqaan isaa ammoo isin galcha dhageettan warri du'aayi godha maqaan isaa eenyu doktor du'aayi godhi dura ka kennaa jiru dolara kalamaami Abdul Karim dolara dhibba jedhe dhibba Rabbi harmee tanti abboo rabbi jannata isaan haa qubsiisu. Akauntii keessan nu barreessaa yookaan immoo al tokkos nu baasan sawwaran. Ashaabii zeedii kanarraa kan tole filadhu Abdul Karimii gara tole ulfaadhu rabbi. Qophoftanii
Screenshot godhaa kun. Agasitti daqiiqa baay'een turuu agasin godhatanitti warri modereetara qabdan urjiyyee mucaa jedhamtu galchaa namni 3-4 meenshinii na godhee urjiyyee galchaa Ayyesa waraddeetiin jiran hin ergaa. Haaya. galatoomuu faadhu kabajame. Akkasi tafaaga faafiin isas jalaa natti mul'atti galatoom Teetuma beeki. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Anaa dhufu. Galatoon. Maali of harkaanu maal nu qabattee dhufte? Uummata keetti. Ana. Yaa? Amma jira waan hin hirtin illee dhageenye. Eshi. Akkaawuntiin biyyaa jira. Kashii qabnaa, zeelii qabnaa, kashaappi qabnaa, zeelii qabna. Waan irra jirtanii dhagenne jette. Amma dhagu. Yaa waan irra jiru hawaasa keenya kamadda walaabuu irraa liyyuu ayiliin Somaalee buqqiftee fi ala jiraniif deeggarsa walitti qabu jirra. Maal dandeetta? Maal gumaachuu fi dandeetta? Ana. Eesi. Waan rabbina beekumanis. Galatoon. Inni gumaachan akkamti. Warri modereetara wal gargaara aga dandeessanii. Ustaad Salaam gammachuu. salaatiin fa. Ayya salaam gammachuu sana nu galchine. Galatooma ijoollee salaam gammachuu urjii Ifama hojii tokko maallaqa irra hojjetaa irra waan ta'eef doolaarri 200 siin qaqqabuu nu hima obbo Jamaal. Akkasi kunoo yeroo isaan maqaa kootiin illee tokko buuseera asii. Insobde, wallah insobde. Abuwa. Jamaal. Inda gaya. Doolaarri 200 siin qaqqabee kee amma. Okay. Jira malaali. Jaalallo yes if no nu deebis doolaarri balama si ga'ee jiraate. Dafi please. Yes or no? Maqaan qabu. Abdurraa Ibrahim. Abdurraa Ibrahim moo maal jedha? Naa himaa kana qabeera jedhaati. Dhaqqabee jaboo galatoomi rabbirra jedhatu. ijoollee warri koomentii barreessaa jiru amma ummii muniir namoonni jedhamanii animation waan modereetaran qabu galchuun danda'u malee nan harkisan ture. Aga dandeessanii. Namoota afaan Amaariffaa dubbatantu jira. Asli afaan Amaariffaatiin dubbisiin gannati. Omaarri firamuu beeti. Rakkoo qabu seensiftanii. Warra Amaariffaa dubbatu wal galchitanii isin arrabsee jennaatti gaafatamummaan qabu. An firooma gargaarsa jalaa siin beelu buusa. Soba jarri no arrabsuu dhufan. Mee muftii Alii dubbadha. Doolaari dhibbaa bar faamilii kiyyatu maqaa maadariitiin ergeemuu beekati miti maach barabbarte. Dhibba lama lakkine kaisaa dhibba lama. Wallahi billahi waraqaan qabaan 200 galee kee isin baasuu. Hai. Lakki si mirkaneessee jira jalallo galee jira jedhe dhibbi lama. Maal doktor ol qixxee jirra abbaate dhibban jenne silaafis bakuma 200 siin ergamin. Abdul Karim kiyyaatiin jedhee barka Abdul Karim kiyyaa ka erge. Abdul Karim ayye. Ani hin beeku waa'ee keetii 200 waraqaan Afrikaa qaba. Seeneera jedhameera kan koo. Hai. Ya habibi shuf nulle raga wajjin haasa'u na barbaate. Okay, masuk ko barbaadde kunoo daqiiqaa wajjin sa'aatii feetan maqaan isinii fiduu danda'a kunoo la. Lakki kan kenne mirkaneessee beemuu beeseenee jira jedhee bari. Maaliif naan taggaalee namichi? Dirqama siin qixxaachuun qabu waan ati giiftii 200 olii giiftii kee. 200 olii Dhibbaan taale kaama kunoo dhibbaan. ayyee doolaara 100 namni maqaa kootiin galchoo jira meemee qoiski meemee maallaqatti deebinee jira please ummata keessan gargaartu galatoomaa doolaara 100 meemee tanuu isin hin gaafannu
Doolaara dhibba dhabba bannaataa Oromoo. An Dhibba dhibba jabaadha. Torba barreeffadhaa ol galaa agarsiirratti. Muftii Aliyyii yoon dubbatu ta'e waan ta'e nutti himi.